Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Barnoota gabaabaa takka isinii qabadhee dhufee jira. Kanan dura video TikTok jala private irra kaa'uu barbaanne yookaan if jala dhabamsiisuu barbaanne tokko tokkoon gochuu dandeenya turre. Amma garuu bakka takkatti select gochuudhaan yeroo tokkichatti video TikTok kan namarraa dhoskuu barbaanne yookaan immoo akka namni arguu barbaanne bakka tokko select gochuu dandeenya jechuudha. Video TikTok if jala dhabamsiisuu barbaadan yeroo tokkotti video 100 ta'u 1000 ta'u haga feeta yeroo tokkichatti gochuu dandeessu. Haala kamiin akka gochuu dandeenyu daqiiqaa gabaabduu keessatti waliin ilaalla. TikTok irra erga seentanii kaatanii video keessan private irra kaa'uuf yookaan public irratti deebisuuf setting haaraa nu fidee jira. Sarara sadan gubbaa tuquudhaan gara setting and privacy adeemna. Sarara sadan tuqxanii booda setting and privacy ka jedhu kunas jira. Setting and privacy tuquun gara fuula duraa dhufne gara gajjallaarra gad deemuudhaan activity center waan jedhu ilaallachuudhaan achirra tuqachuun gara fuula ittaanu deemnaa jechuudha. Activity center ka jedhu kana erga tuqnee kaadee wantoota adda addaa watch history video nu daawwataa turre, comment history commenti nama waliin godhaa turre, search history jira, recent deleted akkasuma manage post visibility ka jedhu irra tuquun gara fuula duraa adeemna. Manage post visibility kanarra yeroo tuqannu akka namni arguu danda'u gochuu dandeessu, akka namni argine gochuu dandeessu, akka namni follow isin godhe qofittiin video sana arguu gochuu dandeessu jechuudha. Video keessan isin maxxansaa turtan mara isaa asitti isiniif baasa. Sanduuqni takka dura isaanii jira. Sanduuqa sanarra select gochuudhaan video haga dhoskuu barbaanne mara isaa jechuudha. Select irra gochuudhaan haga feene select erga itti diimessine booda next ka jedhu kana tuquudhaan filannoo sadii nuu kenna. Everyone namni martinuu akka arguu danda'u gochuuf, friends namoonni follow du godhan akka argan gochuuf, only you namni takkallee akka hin argine nu qofittiin akka arguu dandeenyu gochuuf jechuudha. Only you irra kaa'uudhaan update ka jedhu yoo tuutan video san namni takka arguu hin danda'u TikTok keessan jala dhokatee jechuudha. Kanaafuu salphaadhumatti sanduuqa sanatti select gochuudhaan viidiyoolee dhokatanii jiran everyone irra keessu akka namni martinuu arguu danda'u gochuu dandeessu. Akkasuma only you irra yoo keessan immoo namni tokko arguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu ka sadaffaarra kaa'uudhaan viidiyoo TikTok keessan jala dhoskuu barbaadan osoo laayikiin irraa hin badin update ka jedhu tuquudhaan update gootu jechuudha. Laayikiin keessan hin badu, viidiyoon sun garuu mallattoo qulfii jala dhufee gala namni takka arguu hin danda'u isin qofatu arguu danda'a jechuudha. Akkuma isin argitan mallattoo qulfii of biraa qaba. Viidiyoolee as jala jiran kana haga angadi baasutti namni takka arguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu haala kanaan dhoskuu dandeessu. Hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina. Like, share barnoota ittaanu walitti deebina. Turtii gaarii nagayaan tura.